ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ምሩኒዮ ድግብር ለችንን ሮሚኖ ግርብር ልጅርን ጀገርበረ ለከረመናገላ ዘገረብ ለከነና ወደገረ ምሩኒዮ ደገለብር ዘጋ ጀገበረነ ወጅግብር ለጎን ወገለብር ዘረገላ እትከነነ ብለችርዘና ሰገበረ ገላ ለዝራ አቸከረበረን ቸከለ ደምነለ ሮሚኖ ገደከላ ሮሚኖ ገደለላ ምሩኒዮ ደገለብርና ሸገረበረ ለሽሪን ሸገረበለ ከነን ሰከረንን ብለከራ Afaan saarii ammas baasu jira bakka as ba'ee jira gariin as ba'ee jira lakkoofsinis as ba'ee mootummaan keessa maali rakkoon kee Oromoo kan hin taane obboleessa koo maatu si qunname. Oromoo wal ajjeeftee wal xiqqeessitee wal saamtee bakka an Oromoon barbaadu jennee nuti Oromoon barbaadnu jennee saba kophaatti haaratti hundeeffalle. Kanaafuu Oromoo akkamiin jettanii tire Oromoo garummaa garummaa. Ishi amma kuwi jechuun dhugaa qabanii gara keessan angora laale. Saba haarii hundeeffannee qabna. Saba haarii hundeeffannee qabna. Ishi Afaan saarii ammas baasu jira bakka as ba'ee jira gariin as ba'ee jira lakkoofsinis as ba'ee mootummaan keessa mootummaan si butteenyu jedhama mootummaa qabdu hoggana. Eeqabna. Okay. Seera gadaatiin bultu moo maaliin bultu? Nuti moo seera mootummaatiin bulla seera mootummaa nuti gadaa fi jinni gadaa gana heera hunda gana tumamna amma gana tumamna amma heera hunda. Alaabaa tana eenyu tana qeessini shurraafillee hojjisiifatan moo sho'olloo deekii. Waa hundi hojjechiifannee jira. Afaanis oomnee jira bara amma afaanis asuma boo jira malee qubees oomnee jira waa hunda oomannee jira nuti isin hin feenu sirraa buqqaanee jira. Fakkeenya taariku addisuu dawwaliiti waami kottu addisuu dawwaliiti fidi kottu daddaf waatu ta'e qooy afaan Oromoo naasoftanii. Afaan Oromoo Oromaa faasaa jira malee afaan haaraa baafachuu jira amma. Maal jedhama afaan haaraa si naasoftassuun? Afaan Morono jedha. Morono afaan Moronooti. Afaan Morono okay. Aadaa danda'e kophaatti qabdu? Waa hunda baasu jira amma gaduma baasu malee qopheerra jira bakka gabbaasu waan agaama itti qopheessu jira jechuudha laakollee haalattas. Okay, magariisa gamanaan jidduu diimaa. Maal ibsa magariisni kun fi diimaan jidduun godhatan kun? Kotta ijoolleen kana bichaa qabdan seenaa ol. Wallahi. Si bichaatu godhatee Abdurrahman. Nabicha miti ka Oromoo guutuu qaba. Oromoon nama kuma meeqaantamiin karaa kan inni galu jirti mee? Ishi amantii hoo qabdu? Aywa. An akka amantiitti na waa maddaati ehoo. Hojii mataa kootii nan hojjedhaati. Bakka atillee Ishi. Ikkasi kuno akkana kuno ammoo waan haaraa nama barsiisuun hin danda'amaa miti. Ni danda'ama. Akka hundattuu amantiin hundinuu nu fayyadanii jiru. Echi ulaagaalee amantiin hundinuu ni jirti. Ulaagaalee guutuu qabu. Eewwaa watti makamuu barbaaddee galmooyteetu maqaa. Eshi. Uummata si hordofu kanatti sanuulee Oromoo miti jettee ummata si hordofu kanatti Oromoo miti jettee Wattaaddara qabdu. waraana hunda qabna. Waraana hunda qabna. Jeetti minaamina kan ittiin toltan xiyyaara lolaa meeshaa hundumaa guuttattanii qabdu. Waa hunda qabna laala amma duree suban beeyne malee. Maashaallah. Okay. Maashaallah ta'e. Kinoonni illee na wajjin jira taarikuun illee itti maka. Taariku bagzaabir addisuu fidi kootu. Begeeta. Abdurrahman ammallee gaafiin qaba haadhoo kooti naa taate. Ishi fakkeenya
miseensa kana keessatti Ayyee. yoo namni walloolee seera gadaatiin araarsitu immoo akkamitti araarsitu? Nuti jalqabumaa monooraa wanni jedhamtee hundeessine kun lolaa fi wanni takka saba nagayaa baqa saba amantiinis waliin qoodne saba qulqulluu saba kabaja qabu saba baqa jalqabumaa wanni uumameef kanaaf maaliif Oromoo irratti buqqaanee wanni sababni Oromoo irratti buqqaaneefu sababni Oromoo irratti buqqaaneefu Oromoo kabaja hin qabdu wal xiqqeessiti amantii wal qoqqooddii jennee irratti baanee mere. Ishi. Bakka kunna saba wal qooduun qabu wal tuffachuun keessa jirtu nagii harkataa jechuudha. Qabsaa'uudhaaf biyya tamiin keessatti hundeeffame biyya tam keessatti hundaa'e qabsoon kun. Qabsoon kun Saudi Arabiyaa keessatti jalqaba hundaa'ee pirezidantiin keenya carraaqataa baadiyyaa jama. Ishi. Dura deemaan keessan eenyudha? Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromiyaa. Pirezidantiin naannoo Monooroo maal jedhama? Carraaqataa baadiyyaa jama. Itti aanaan ammoo yoo beekte Muwaaz Mahammad jama. Itti aanaan eenyu jettee? hin beektu ati siisa hin beektu. Amma tsabaayii nyaataatanii jirtan nagaadhaan tsabaayidhaan walii kabajanii jaalala wajjin jiraatan. Maallaqnillee biyya jira beektaa maallaqni qarshii kumaa bakka takka biyya. Naashinaaliitiinis biyya jira beektaa dijitaalli qaba. Eeshi amma miseensa keessan kan akkamitti babal'ifachaa jirtarre? Babal'isu jira amma. Roga hundaanuu babal'isu jira. Oromoo. Guyyaa takkatti nama kuma kudhanii gama kan galu jira. Guyyaa takka nama kuma kudhanii gama kan galu jira. Amma fakkeenyaaf ishi. Paaspoortii qabdanii paaspoortii nuun kennitanu. Maal jette tarree? Kan dhaabbata isaanii maal jedhama? Wanni jedhame maal jettee bira nu deebi'ee Abdurrahman maqaa dhaabbata keessanii? Hima Monooroo jedhama. Monooroon qaran jiru waan ta'eef maal taatee kana ani Oromoo miti jettee Oromoo waakkata. Monooroon qaruma jira bar saba jiru jira Monooroo kan jedhamu. Ana ruma nagaye. Balleessuu deemtu dhukkee irraa kaasaa tokko taanee hojjennaa isinitti amma kama jechuudha. Simma laafi hundaa summannee jirraati warri isinitti tola gama kan jedhu dandeessu. Paaspoortii nuun kennitu paaspoortii biyya keessanii. Waa hundaan isinii kan waa hunda. Guddee qaba kana gaadhuuf gaafiin qabaa jedhe tokko. Baga nagaadha. Naguma. Nagaadhaasi. Jirra akkam jirtu. Jirra. Nagaadha. Amma alaabaallee qabaachuun gaaruma. Garuu biyya kam keessa jiraataniiti. Qabaachuun gaaruma. Aanaadha moo godina moo. Sa'uudin jedhan. Biyya moo fakkeenya Oromoon gosa ta'uu danda'a. Gosni immoo biyya ta'uu hin danda'u.
akkamitti ree waan saamee nu qubnu ibsu. Tokkoffaa alaabummaan kun irraa hundaa'e gosummaa irraa hundaa'e beeki. Alaabaan gosarraa utuu hin ta'in biyyarraa. Yaa tokkoffaa maali beektaa alaabaan kun kan isaan hundeessaniini? Dura gosaaf gosaan wal fixuu yammaran jarrummaan kun. Sii galee? Oromoo jedha. Oromoon maal akka ta'e hin beeku. Waan hin jirre galtuu bishaan agartee xixiqqoo laga gurguddatti galtuu wayii agartee. Kabajaan itti haasa'e. Ati bari gaafa saba guddaa kana gaafa sabni ijoolleen xixiqqoo re'ee tiisitu gaala jala deemtu barahaa biyya arabaa keessatti waan arge wal godhaatiniin agartee saba kana saba xiqqeessuudha bara amma waa'een kana jechuudha kun bar saba oromummaa ofirraa mulqu jechuudha bar. Akkanatti shaashalaa hin jedheen laal qo'aka hunduu mirga saayiba tara gaaggaan xiqqeessine nuti hin feenuu keessaa baanaa inni malee xiqqeessutti hin jirru. Laa afaan Ramaan anillee kanan isin wajjin qabsoo dhaggeeffatu afaan kana sa'aatii Oromoo qulqulluu jedhaati akkasitti qabsaa malee. Ayyeemee qoy gaafii takkan gaafadha qoy. Ammoo isin keessaa baanaanii. Anan jedhu gaafiin gooyyuu Oromoo keessaa bahee eenyu ta'a ammoo eenyu ta'a. Maqaa sanii inni kamaan jedhe moordoo. Bara wanni isinii kennina jedha bara tikkeetti illee isinii kun jedha tikkeetti biyya kamiin kutanii isaanuu biyyan qaban. Maaliif keessaa baata jennaan Oromoo wal qabxii Oromoo wal cunqursuu jedhe. Mee gaafii takka qabaafi qoy abaadir. Baay'ee. Fakkeenyaaf gaafa saba Morooniyoo jedhu kana moggaaftan kana. Ayyee. Ati duraan sabni kee maali? Maal jette? Duraan sabni kee maali? Sabni kee maali duraan ati? Anuma. Duraan sabni Oromoo ture amma immoo jijjiirrachuun ni jira waan ta'eef hin jijjiiradhe gaa hayya. Sababni hoo sababni. Mirgan qabu. Misbaa mirgan qabdu. Sababni hoo sababni bes namni gaafa tokko gaafa saba ofii tokko mulqatu sababa itti mulqatu wayii qaba si galee. Yaa. Rakkinni maalidhaa jedhama duratti natti maa turte san itti rakkinoonni kana wal go'uu jette san. Sababni harkaa bade mucaa. Dhugaa rabbi nama dhiba kun waan akkanaa kana agartee wal. Garuu ijoollee baay'eedha argitee miti. Mana tokkotti baay'ee tokko irratti haasa'aa turan jechuudha. Sila uummanni kun maal? By the way, wanni kun jalqaba gandummaadhaa kan ka'e natti fakkaata. Garuu yoo ta'e bakka Oromoo qulqulluu jedhu kanatti shaashaaladhaa jiru. Dhugaa rabbi nama gandummaa keessallee bar gandi naannoo tokko fakkeenyaaf gandi naannoo tokkoo fi naannoon tokko wallolee osoo akkasitti mogga'ee bareeda. Gosummaa irratti waan kana kan moggaasuu jalqaban isaan gosummaa agartee gosa. Wantichi tutturee anarraaf kaleen argee bar. Yaa amma torbeef deema yaani wanni kan hundaa'e gosa agartee gosa nama tokko Harargee keessa amma gosa hedduutu jiraame Harargee kana keessa gosti biraa gosa biraa cunqursuu jalqaban gurbammaan tokko ka'ee madaabaraa walitti hodhee wanni agartee footooshooppii kana godheetiin waa uume si galee. Gaafa kana Oromummaa biti harka nama fakkeenyaaf Oromoon akkana wal goote osoo hin taane akkuma gosaatti ofumaa waan kana uumanii bar. Osoo fakkeenyaaf Oromoon lamaan dhugaadha. Naannoon tokkoo fi gandi tokko wal lolee osoo amma Arsiif Harargee wal lolee dhugaadha. Gandummaa kana jibbanii Oromummaan gaafsa jibbama si galee. Yeroo mukaa. Gaafa gosaan waan kana ol ka'anii ofuma obboleeyyaa warratti raawwatanii Oromummaa jechuun hin danda'amu kana si galee. Yaa. Akkasi Wanti kun ilaaltu babal'achaatuma deema dhugaa waaqayyo akkuma qalbiitti namoota haasofsiiste amma mucaa baay'een mucaan amma akkuma qalbii haasofsiisnee waa baay'ee nutti himaa ture beekta wanti kun akka babal'achaa deemaa jiru beekamaadha. Yoo danda'ame Oromoo qulqulluu jedhamu lakkoofsa tokko barreeffate koosseeni haadhoo ko mee miseensa keetti sheer godhi miseensa baay'ee qabdu.
Yaa miseensa baay'ee qaban. Sanuu bar namoota sila miidiyaa kana gubbaratti beekamtii qaban bakka guddaa qaban maratti bar gaddeebi'ee akka ijoollee daa'ima dudduba laaqataa bar. Akkeen jiraanu dhugaa rabbi ijoollee fooloo gurguddaa qaba. Akka fakkeenyaaf amma murtii guutoo fa'aa warra sila miidiyaa kanatti beekamtii qaban waan akkana karaa dubbachuu qabu inni faanti. Gaafa waa'ee oromummaa kana keessu maaltu itti fakkaatame? Jirtu jirtu. Jirtu guddee koo eenyu dubbat jirtu meeqa istaaftaan godha. Ijoolleen gandatti deemtee guruppitti deemtee Oromoo gandaan naannoodhaan gosaanii dhiiga wal dhangalaasuun kuni dhaaba guddaadha beektaa. Uummata guddaa kana xiqqeessuudha bima dhugaa. Mootii godhatti guddaan mootii godhatti. Addaamu mootii godhadha. Mucaa nama buuse. Kuni saba guddaa kana xiqqeessuudha beektaa. Oromoon amma taadhaa. Otoo jennu ofiisaa wal qaluu wal ajjeesuun miidiyaa irratti gabbaaftee waan hin taane jechuun amma laali guruuppii irraa gandarra gosarra waan dhuftedha beektaa kun waan akkasii kun baduu qaba dhugaa rabbi. Ijoollee akkasii takkaan badu jechaanii miti maal bakkaan dhurri sun ka'ee gaafatanii maalirraa kan kaatan jedhanitti dhiyaatanii haasofsiisudha. Waa malee miti sareen kan nutti ajama. Gosummaadhaas hin jedhe bar gosa walii gaafatanii gosa waliitti wal ajjeesuu si galee maa barbaachise obboleessa maal godha akkamitti ajjeesa gosti teettana jedheenii gosa kaan xiqqeessaa immoo isaan immoo oromummaa bakka bu'uun. Ati Saawudii jirtaa? Yaa. Qabsaa'e kaatillee ijoollee achi walitti fuudhitti wanta akkanaa kun hin buqqisne jedhi dura deemi buun jedhi. No. Osoo qabsoo kana dhageeffadhu. Osoo qabsoo amma bar jammarree qabsoo akkami jammarree beektaa warroota oromummaa kana gartee xiqqeessaa jiran saba kana moggaafataa jiran dhugaa rabbi nama meeqatu qabamee amma ijoolleen tumamaa jira jechuudha. Tumaa jiran. Yaa maaliif yookiin immoo ijoollee kana sabaa maalitti yaaddaa fi hir'inniiti maalirraa kan ka'e jedhaatu badhaa. Ifin jechuun ani gara lamaanan laala dhugaa waaqayyoo dhimma kana jechuudha. Nagashi situ gadi bahe maal goona kootu mi'aati si deeffanna gurbayyoo. Yoo Oromoo qulqulluu taate nuti si wajjin kaasa. Si erge. Mucaa si erge niitoorkii keedha. Ijoolleen gurguddaan waan beekte jedha maal gochii keessa gala dhugaa waaqayyoo bayyeessu. Ani kana na dhibee bar dhugaa rabbi kana na dhibee. Dabbara dhugaa. Ajajaan waan nama saalfachiisu. Makkaa siireesii ta'e wanti. My goodness. Kinoo si erge ammas. Bar sanuu waan si ajaa'ibu.